Metsaafa Mootota Isaa lammaffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 14-19 kan jiru. Lakkoofsi 14-19. Amen. Hisqiyaas caafata sana warra ergaman harkaa erga fuudhee dubbisee booddee gara mana qulqullummaa dhaqee caafaticha banee Waaqayyo duratti in diriirse. Waaqayyoon kadhachuu jalqabee, yaa Waaqayyo goofticha isa kan Israa'el, yaa isa Kiruubeel gararraa jiraachuu, ati Waaqaa fi lafa uumteetta. Mootota lafarraa hundumaa irrattis suma duwwaatu Waaqayyodha. Yaa Waaqayyo, gurra kee gara keenyatti qabi dhaggeeffadhu. Ija keetiinis ilaali. Dubbii Senaaherib isa inni si Waaqayyo isa jiraataatti ga'isuudhaaf erge kanas dhaga'i. Yaa Waaqayyo, mootonni Asoor saba kanaa fi biyyoota isaanii hundumaa dhuguma balleessaniiru. Waaqayyoolii isaaniis ibidda keessa buusaniiru. Waaqayyooliin isaanii kun harka namaatiin dhagaadhaa fi mukarraa hojjetaman malee isaan Waaqayyo waan hin ta'iniif namni isaan balleessuu danda'e. Ammas yaa Waaqayyo, mootummoonni lafarraa hundinuu Waaqayyo gooftaan si duwwaa akka ta'e akka beekanitti harka isaanii jala galuu ati akka nu oolchitu si kadhannaa jedhe. Amen. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaataa ta'u. Hisqiyaas mootii jedhan mootii Yudaati. Israa'eliin tuniin fura lama gargar qoodamtee tokko Samaariyaa, Israa'el, tokko immoo Yudaa kan jedhan gargar baate. Hisqiyaasiin kun immoo sagalee Waaqayyoo nam qajeelummaan fuula Waaqayyoo dura deemee Hisqiyaas. Waan Hisqiyaasii waan hedduu dubbachuu waan dandeenyuuf. Amma immoo guyyaadhaa wannan dubbadhu wanni diinii argee karaa tafaa ka jedhu. Amen. Wanni diinii ergi karaa tafa. Wanni Christ Kingdom diinii ergi karaa tafa. Ka jireenya keessanitti diinii ergi karaa tafa. Hisqiyaasi kana mootiin Sooriyaa namni kun Asoor ka jedhan xalayaa itti erge. Xalayaan inni itti erge akkuma ummatanaa obboleessi keenya Biqilaan dubbise. Eenyutu harka kiyyaa si baasuu danda'a? Ati hin dhageenye mootooti hedduu akka hin balleessi, akka hin cabsi. Ati hin dhageenye mootooti hedduu kaadoo warri Waaqa qabnu jedhu Waaqni warra cufu akka hin ibiddaan gubi, akka hin caccabsi. Ati hin dhageenye? Kanaaf Waaqni kamittuu harki kiyyaa si baasuu danda'a jedhee caafataa itti erge. Hisqiyaas kan itti ergan kana waan dhibi yookaan gara wattaaddira isa deemee dhiiroo kunoo Sooriyaan nu aduu fi qophaa hin jenne. Caafatu sun fuudhee min qulqullummaa Waaqayyoo dhaqee Waaqayyoo duratti akkan hafe. Galata Waaqayyoo jedhetti waan isaa garsiise. Namni kun Waaqoota hedduu inni nu masakaraaf, Waaqoota hedduu warra waaqeffatu balleesseera. Asirratti reefoonni dubbise. Namni beekta Waaqoota hedduu waaqeffatu warrallee balleessee Waaqa warrallee balleessee ibiddallee noo gubee jira. Kanaaf namni kun ammoo waan naan jedhu Waaqni ati waaqeffatullee harka keetiin nan baasuu jedhe. Yaa Waaqa koo ati ammoo nu gargaari jedhettini Waaqayyoo gaafate.
dinni ilmi namaa akka akkaan xalayaa itti erga. Anarraa xalayaa isa harka qabdan hin beeku. Xalayaa isa harka qabdan ani hin beeku. Afurii Waaqayyoo yoo sagalee kanaa dhiyeenya kana irratti qophaa'u waan xalayaa na barsiisaa ture. Xalayaa kanaa namni qoree namni Sooriyaa kan callaani namni duutu xalayaa qore. Daawit illee qoree. Daawit namni akka garaa Waaqayyoo jedhan ammeen nan guutamee xalayaa qoree harkisaa kennee my God ayidiin namatti Waaqayyoo ka jettaan Daawitumaan ta'e namni kun kan nuun cuftummaan man Ooriyoo ka jedhan kaniitii isa Daawit irraa fudhate is kanatti xalayaa qoree xalayaan kun xalayaa du'aati harkisaa kennee gara itti gaafatamaa durataa ajajaa waraanaa ka waraan kee jirutti kennii jedhetti kenni. Ammoo xalayaa sun maanti kee jira? Du'a. Ooriyoon ammoo qabatee deema. Ajaajichaatti itti kenne waan hin banne xalayaan sun ammoo maan qabatu? Du'aa qabatu. Du'aa qabatu. Namichi itti gaafatamaa waraanaa xalayaa irra fuudhee dubbisee akkuma mootichi Daawit tol jedhe dura aansee jala baqatan fula waraanatti. Nu cuftummaan dubbifannee waan jirruuti. Ooriyoon achitti maan ta'e? Du'e. Xalayaa. Kan callaani xalayaan naamutee nami jedhan akaaf dhufetti lafaa naa kenni jedhen lafa kanaa in barbaadaa wayni kiyyitti bal'ifadhaa naa kenni naamuteen jennaan naamutee waan jedhe lafa abba kiyya kaan sanyi kiyyirra dhaali gurguruuf kunnarraa fagaatu indide naamuteen dinnaan akaaba galee fuuli gurrattee jira Elzabeetiin jira kaa Elzabeet akkan laaltee maaf fuulis gurrattaa maaf nyaatiin nyaanne lakkee abboor maal naabutee kan labsuu waynii naa kenni jedheennaan oriin sirra bitaa jedheennaan anini waan abba kiyyirra dhaalu anin kennu jedhee kanaa'ee maannate amma mootii siin jedhanii jetteen እንደዛን አለችው። አሁን አንተ ንጉስ ትባላለህ አለች። አራቱ ሲከን ሲሰጨልት ጠላያ ሲቆርት ከማንጀር ነማ ዳራ መሰከሩ ነማ ሰድ ቆጴሳ አየ ገር ናቡቴ ደጋ ናቡቴን ሞቲፍ ዋቅ አባሬ ጀራ ኢራ መሰከረቴ ጠላያ ቆርቴ እርግቲ Nabukeen kikaan lafisa nagaan kee ta'a warri ammoo jaaroteen walitti dhuftee dhiiroo jaarotuma dhuftan waan namni kun ta'e sanitti budhum jedhan namni kun kam Nabukeen maal ta'e waaqa abaar hayyee mootii abaar yagarte yaarki yaragee Nabukeen achumatti akaachammaan tolchan waraananii ijjeessan xalayaa eenyutti qoree Enu kor. Bos Allah ni masih kiri sih. Enu kore. Tara. Cubung orang itu ya. Tara. Orang itu je. Arab mau ane nggak tuber. Tara alam. Jadi kan ikut lagi sengga. Gart ala alam senggis. Kamu masuk kisah. Iskias tara tergani. Ala tergan waktu bukai. Kuno waktu yo tinggalta. Kuno kana. Amar family awam boleh be. Kuno ala ni dengan kana. Wanna berbad to kujalla mani gargar sike. Dokuman nam cikun waktu itu gube balle sejira. Amno waktu henna waktu rata wantatif atina dem sijere. Ala awak ayo bersih. Mucana mos Isaiyas kejeran rajin Isaiyas hendu fe ergaiter akan jeden ya Iskiyas nam kana jette
irrifatin xalayaat nodorot teftelle ayya argi funnaan isa ure luugam itti kaa'ee garin ni dhufetti deebise achumatti si jeesaa kanaaf jettee maaliin ta'in jedhe irraafaminiin haleluuyaa ameen ameen arra kadiinii wa xalayaan sitti ergeen hin beeku xalayaan ka fayyadabaaf sitti erguu danda'a karaa koo sitti erguu danda'a ati baatuu sitti erguu danda'a I don't know angin waan tokko beeku waaqayyo guddaan sun keessaa kinni si baas callaa beeku ameen 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 xalayaa kan itti erge inni waaqa isa agarsiise Isaayyaas ammoo kan jedhe dowwaarii funnaa isa uree lugam itti kaa'ee gara biyyi isaatti ergee achitti akki keessa illee intu godhe akki keessa illee maal ijjeessaa enti ijjeesseetis ijoollee isaatti itti kaa'ee namsun ijjeessaa paastar ajarameen kanaaf ka arsi marsi kana si balleessuuf akka akkaasitti dubbachuu jiru waaqayyoon kee waaqa akka waaqa war duri kaan waa war suni namichi kun duri ibiddaan gubanii miti waaqayyoon kakkee waaqayyo dhufanii cabsanii miti waaqayyoon kakkee waaqa samiif ardii uuma gargaara ijoollee isaati waaqayyoon kakkee ameen xalayaa kana waaqayyoon ka itti ergan dhufee isaa lolee maan ta'e nam sun funnaan itti kaa'ee fulaan dhufu deebisee achumatti geessan 19 eegii kan ta'e qalaa lammeessoo hin dubban paaster baafattee biddaa 12 dubbisi yaa ay dubbi xalayaa waan hedduuf keessa qabsa bakoo 12 Hisqiyaas dhukkubsatee akka fayye kaduun Hisqiyaas dhukkubsatee akka fayyee mootiin Baabiloon Mardookaa Baldaan ilmii Baldaan yommuu dhaga'e caafataa fi kennaa namootatti in ergeef. Hisqiyaas jarreen ergaman sana simatee mana qabeenyaa isaa keessatti kan jiru hundumaa meetii warqee urgooftuu dhadhaa ejersaa isa ba'eessaa fi mi'a waraanaa badhaadhummaa biyya isaa keessaa jiru hundumaa keessaa tokko utoo hin hambisin isaanitti in argisiise. Kan booddee Isaayyaas raajichi gara Hisqiyaas mooticha dhufee jarreen kun maal jedhee eessas gara kee dhufan jedhee hin gaafate. Hisqiyaas immoo Baabiloon biyya fagoo sana ba'anii dhufanii jedhee deebiseef. Itti fufees Isaayyaas mana kee keessatti maal fa'aa argan jedhee hin gaafate. Hisqiyaas immoo deebisee waan mana koo keessa jiru hundumaa arganiiru. Qabeenya koo keessaa ka'anii isaanitti hin argisiisin tokkollee hin jiru jedhe. Thank you, Pastor. Xalayaa lammeessoo ture. Kakara kaan maangoolee fuudhee nama waliin jiraadha. Kakara maangoodha. Min qulqullummaa waaqayyoo seenee fuul waaqayyoo agarsiisa. Waaqayyoon deebifne deebiseera. Isaayyaas kun maangoodha. Fayyadamee. Hisqiyaas kun fayyadamee duuga'ee Isaayyaasitti dhufu raajii Isaayyaas. Atiin dootaa sirreetanirraan baatu kanaaf min kakkee waan jireen kakkeetii qajeelfadhii jedheetti dubbate. Yennaan Hisqiyaas gara girgiddaa fuuldeeffatee booye. Akka waaqayyoo amma tokkollee waan gaarii isin hojjenne jedhettiin booye. Waaqayyoon hin dhagaye. Isaayyaas karaa gubbaa deemu jirtu dhufu waaqayyoon. Gara garbichi kiyyaa Hisqiyaas deebi'i. Ganni 15 ammaan godheera. Hisqiyaasiif andareeraa jira. Gan 15 amma kaariin hawwadhaa saba waaqayyoo ganni 15 nam kanaa isaa daraniiru. In fayyee amma immoo xalayaa lammeessootti dhufe. Xalayaan kunini baga fayyitee ka jedhu. Eessa dhufa immoo? Eessa dhufe xalayaan?
Baabloo warri is durii haadhi ka waaqayyoon loleef funnaa warraa uree lugaa miti kaayee gabachi deebis kurrubsuran. Xalaan kun ammoo yoo dhufu koman dhumni akka kaanii miti ajaa'iba akka gaarii na dhagaa saba koo xalaan kun yoo dhufu waliin dhufi waan gara nama laafisa. Gift yaa rabbi kiyya waaqayyoon irraa nu haa oolchu. Waan gara nama laafisa xalaa akkanuma duri dhufee miti kun kenna waliin dhufe abbooman waaqni si fayyisu xalaan nu si gadilleen kana wanni nu si gadilleen kana jedhanii maa tolchan itti kennan. Isaayyaas Hisqiyaas gammadee mina qulqullummaa geessee waan waaqayyoon duri qulqulloo jedhe ol kaacuuf hin garsiise. Hin garsiifne? Hin garsiise. Ayee ganni 15 waaqayyoon saba waaqayyoo ganni inni isaanii kennetti waaqayyoo keessan ulfeessaa. Hisqiyaas ganni 15 ka daraniif waan hin fakkaanne nu baase. Maaliif giiftii diqqayyoo tokkotti Pastor giiftiin diqqayyoon tokko jireenya namsuni gargalchite waan intaan keesseessise. Xalayaan lammeessuu akkanuma hin jiru wayii jira. Barkana tajaajiltoota waaqayyoo idduun maaliin baddoodhaan giiftii lammeessoo kana. Giiftii lammeessoo kana. Duri waaqayyoon luugam itti kaayee achi deebisee har'a ammoo luugam itti kaayee. Luugamni kun maalidhaa? Waan diqqayyoo jira kana. Tajaajiltooti biyya kennaa kaasii mantaan cuftiin wanni siin baddeemmaan waan diqqayyoo jala argatan kan. Ganni 15 kan namni kun maaliin kasaar yoo jettan waan waaqayyoon hin jaalan fuudhettiin diin isaa garsiise. Saba koo na dhagaa ka waaqayyoon sii kennin ga'a. Ammallee deebisee jedha. Ka waaqayyoon sii kennin ga'a. Barka keetti waaqi kee ulfeessi dhufeet iyyummaa kee waliin dabre. Sayaalfilli bitfalli kaminallee bitatin ka jireen dhibiileen jijjiiratin dabre bole saboo boletti koo. Ammoo waan gadi si qaba hin godhin. Amen jenno. Amen. Especially tajaajiltoota min waaqayyoo. Yaabariin himaa akka barbaadu. Bika. Okay. Gara walitti qabeetti dabraa. Yoo walitti qabee xalayaadhaan isaan buri jiru xalayaa maan jedhu. Xalayaan isaan buri jiru xalayaa maan jedhu. Ka fayyadabaa moo? Ka rakkoo moo? Xalayaa jechuun waan diinni jedhu. Kamaan jedhu. Obboleessa koo obboleetti koo. Xalayaa sun wanni godhan tokkoof callaa. Waaqa kee garsiisi. Beekaa waan hundumaa, danda'a waan hundumaa, kasi caalaa danda'u. Eenyu garsiisi? Is callaa garsiisi. Obboleessi keenya Phaawulos gara warra Qolaasiyaasotaaf boqonnaa 3 irratti waan jedhu xalayaa kissii maal akka jalat fudhatu xalayaa kissii ka seexanii siin kasasu ka seexanii maqaa siin balleessu cufummaa Yesuus Kiristoos fuudhee fannoo gubbaatti maal tolchee jedhe musbaaraan na obbasame fudhatu amma Oromiyaan Oromiyaan maal jedhu ilaa waraqatti kissii Qolaasiyaas gubbaatti waraqatti kissii ka diinni siin kasatu cufu Yesuus fuudhee fannoo irratti musbaara mangoree waraan beeka sadiilee rabbiin jechuudha. Jedhan garuu dhasuma kanaaf saba waaqayyoo ardu waan diinni siin jedhu waan diinni sitti
Jireen kakkee dubbachuu jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos fuudhee fannoo irraa maangoleera. Musmaaraan obbaaseera. ቸነከረው። ኢየሱስ ወስዶ የክስ ወረቀትን ይላል ሲከስ የነበረውን ምን አደረገ? በመስቀል ላይ ወስዶ በሙስማር ቸነከረው። ኖ ሞር አሜን። አርዋ ሲከስ ሰንቤውን ወራት ቀባቴ ምን አጥፍት ያ ኦር ጠላት ይሲ ከሰቀብደን ቤው I don't know. Yo minabat ጠላት ከመከተል ገተን ቤው ጠላት ወጃሳው ጠላት ቁራን ከራን ከዲኒስ ተው ከናፍ ከንጭፉም ማፉ ጋፊ ኢሳ ዴቪን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖረት ፉዴ ሙስባራን ኦባሴ አሜን አሜን ከናፍ ዲኒ ጠላት ዱ ሰይት ቡደንዳ በጣም ነምገሪ uji keessa baatee jirta kagarii ati fayyaniif jedhee nama kenna kagarii ati onni kakkeetii yoo baate siin jedha kagarii ati akkuma dootaaf siin jedha kagarii waan hedduu namaan jedha xalayaa nama gad dhufu xalayaa kan cufaa gooftaa Yesuus maangodeera fannoo irratti walitti qabee maakaandoo isan gammachiisu jechuun ይህንን ወረቀቱን ልኮል ይሄ የተከሰሰው ክስ ይላ ከመቀስ ይበለስ ከዋን ዱስ እንጀ ጩፍ ወደ ማንጎድ መስቀል ጉባት ወደትን ኦባስ ኦቦሊስቲኮ ኦቦለሰኮ ጣሊያን ሰደቀው ተራያከም ካካ ኤልዛቤል ቆርቴ ምስክር አራት ሲፈረደን የውሸት ምስክር ወናት ከሲንጀር ከተፋኒ ሲምባይ ፉላቲን ኖሊን ፉላቲን ታይን ዲኒ ፉቄ መቀስ በለስና የኤልዛቤት መንፈስ ይባላል ይሄ ከመቃና መበለሱ ከምስክሪሲያ አሲበ አካው ያከስቦት ያከሰከስቦት ከጀ ይሄ የክስ መንፈስ ኩሪንጀ ካከሞ ዳዊት ነሟቃ ፈካደ ነሟቃት ይሁን ነማከ ገራሽ እንጀነ ዳዊት የሚገርም ሰው ነው ዳዊት ነም ገራሊሳ ገራኩ ኮቲ አኔን ሙጫይሴ ዳዊት አርጋጤ ጀድ ወቀዮ ዳራሚ ከኔ ዱባ አሞ ጣሊያን ከማከነ ፓስተር ፉዲ ዴም ጣሊያን ካን ኬስ ዱአቱ ይራይ ጣሊያን ከሲለንጀ ካቶ ቡሌስ ከሴት ካትናም ነጋሴት ካቲትዲያት ከኔ አሞ ጣሊያን ቢሲቆ ሰኒ ገላቱቢ yooti gartana waaqayyo kaati jettu katalaa inni ammoo nama qor kadibi xalaan inni si qor xala gosditi pa pastera dina bona waaqayyo jettu inni xalaan ammoo inni qor kadibi inni galgala inni qor kadibi galgala ganam bod si qotechu sitayo እግዚአብሔር ሰው ስትጠጋ እግዚአብሔር ሴት ግን ምን ታረጋላለች ቦል si qotti bolsi ko tala kasitu je tayer talan kaduma tala iskias umrat tergati talan kuramo tala duwamiti talan gari fulada sasi garre jirra hauji kasinjir gin kawai kasinjir tala kasis fasala qaba promotion sifakka gin moti yallabat Ada dogoma yallo ganni kura wajatera kan ho sigin alayan kun talaribi kana fi waqayyo wan tajfrat ufirachuman ganni kura shana isadaran inna mu'minna nobas የሚገርሚ ነገር ኢሳይያስ ያሜ በቃማ ዋን ከንገርሲፍቴ ጅርታ amma miya ta gartu fumanu arki babloni gala yedenani barki mo bardi bi yede gafat barka ketena ay amoke barki challan tayni male yo sim bardi bita am file jet namakasi to reskias dan to shalani sa sabawa qayyo sagalenan jajjabdun qabadde shadu ganna nu kenna rat
waaqayyo keenya ulfeessee dabaluu waan waaqayyoon ta'an ka gifti fakkaatu we have to check itti kadhachuu namni kiristaanaa adokisi keessin kayyanne balbal banam cufummaa balbal waaqii banee miti laallachuu namni kiristaanaa kanaaf sababoo waan kan gubbaatti jabaadhaa irraan laalaa nam tokko namni waaqayyoo even churchiin beesar kanituuf birikum tokko isuuf akka jedhe waaqayyoo birikum tokko kana nam dhibii kee jirmoo ana callaa kan itee gaafa tillik lagar gift the churchiin nama dhufeen kanitini waan kan nam dhibii kennumoo beesantuun na calla maala eegun kiyyi calla jedhee waan gaafata Kristina nakas tebise waanum si kennanu strongly from church but waan kana anu calla kee jirmoo kan dhiro baasara yi katule kee jir jedhee ni gaafachuu kanaaf dhalaa isanii tergariifattanii irrifatina waaqayyoon keessan isa waliin jira ameen kaane waaqayyo waliin kadhan waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos galanni ulfinni guddinni siif haa ta'u ameen Kiristoos dhalaa intaan cuf masqal gubbaat fuudhee fanniseera kanaaf waan diinni siin jedhu cuf gooftaa Yesuus Kiristoos masqal irratti obbaaseera kanaaf ulfinni guddinni siif haa ta'u ameen kanaaf akkan jedhe yaa du'a arfiin kemeet jedhe gaafate kanamaan waraana dabarte kanamaan hambisa dabarte akkum sun dhalaa diinni akka kan sitti erge kanam waaqaa fakkaatee sitti erge akka daawwiti okay akka naabutee dharaan dhufanii sitti masakkaran waan ati keessa hin jiru fudhatiin noolin fudhatiin beeni kasiif waaqayyoo waliin hin beeni kaammoo namii akkas siin jedhe kan callaa miti ka akka Isqiyaas kan ka wal jarjiran cuf Yesuus Kiristoos fuudhee fannoo gubbaatti nuuf fanniseera ameen 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 xalayaan fayyadabi siin jedhe at fayyadab kan qabdi siin jedhe isunu min kwaan bohon Yesuus በመስቀል ላይ ቸክሮታል አሜን አይገርምህም ከበታ fayyadab kee kan siin jedhe sunu Yesuus fuudhee fannoo gubbaatti muswaara waraaneera ameen obboleessa koo obboleetti koo afuur kanaan jireenni kakkee jireenni ba'a jireenni ulfinna maqaa Yesuus siif haa ta'u ameen maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos walda kanaaf haa ta'u ameen walda kan irratti seerii bay awaajin ba cuftinu karattafti ameen waldaan kun ammoo hin cees in the name of Jesus ameen maaliif jennaan xalaafe kan irratti ergidiini maqaa gooftaa Yesuusin ka jidduutti afaa ta'u ameen ka fayyadaba ka jidduutti afaa ta'u ka maqaa balleessitii ka jidduutti afaa ta'u ka boolli nuuqotiitii ka jidduutti afaa ta'u maqaa gooftaa Yesuusitiin xalaan diina cuftinu ka gubataa ta'uuti ameen gooftaa galanni ulfinni guddinni siif haa ta'u ameen sabka kee ati gargaari ameen maqaa cufuttir maqaa gooftaa Yesuusitiin ameen